بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الإيمان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ووفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن شاء الله فيديو كان كيست يا ربنا على ما فده ديرولي دوبرتوني اتهيرمو هنقامن لكاو بربان بكا كانت شريعة اسلاما كيستي دوبرتي مرفودون هن هيمامو دوبرتين اللي دير مرتي هيرمون هن هيمام sababa aanummaatiif jecha, sababa yookaa waliin hodhaniif jecha, sababa birootiifillee akkasuma namoota eeggatantu jira. Namoota dubartiin itti heerumuu irraa ufeeguu qabdutu jira. Itti heerumuun haraamaattu jira jechuudha. Hedduminaan ummata keenya keessatti kan barame kama dubartoota dhiirri fuudhoo hin qabne jedhamee lakkaawama malee dubartoonni illee akkasuma dhiirrota akkamiititti heerumuu hin qabdu jechuu kana namni baay'ee irraa haasa'u. Kun baramaa waan ta'eef isa kanarraa haasa'u fedha insha Allahu ta'ala. Kanaaf insha Allahu ta'ala viidiyoon kuni nama hedduu biraa akka ga'u, ergaan tun ummata islaamaa keessa akka facaatu abdii isinirraa qaba insha Allahu ta'ala. المحارم من الرجال 7 من النسب. dhiiroleen dubartoonni itti heerumuu hin qabne karaa nasabummaatiin, karaa firummaatiin nama 7. karaa firummaatiin nama 7, karaa hoosisaatiin akkasuma nama 7 14, karaa eegasii dhaloomaatiin, karaa walitti dhalachuutiin soddummaatiin nama 4, nama 18tti heerumuu hin qabdu jechuu dubartiin. Dubartoonni nama 18 irraa ufeeguu qaban jechuudha. Mee namoota kana takka lama jennee ilaallu insha Allahu ta'ala. Tokkoffaa al-abnaa'u wa in nazalu. Ilmaan itti heerumuu qabdu dubartiin ilmaan ufiititti. Ilmaanii fi ilmaan ilmaaniititti illee heerumuu qabdu. Yaani mucaa ufiideetti itti heerumuu qabdu. Kana namni martinuun beeka, safuudhaan illee aadaan illee ni beeka. Ilma isiitti heerumuun qabdu, ilma isiitti illee heerumuun qabdu haga fedhe gadaa fagaatu. Ilma ufii dhaltetti heerumuun qabdu, ilma saniititti illee heerumuun qabdu, ilma saniititti illee haga fedhe gadaa fagaatu heerumuun qabdu jechuudha. ثانيا لمفا الآباء وإن علوا. لمفا أبوتا abbootatti heerumuun qabdu dubartiin. Abbootaa fi abbootaatitti illee heerumuun qabdu. Yaani dubartiin takka abbaa ofiititti heerumuun qabdu, akaakayyuu isii abbaa isiititti illee heerumuun qabdu, abaabayyutti illee heerumuun qabdu. Achiin haga fedhe olaa fagaatu yoo ka wal dhaqqaban taate namoota saniititti heerumuun haraami jechuudha. ثالثا صدفة الإخوة من أبوين أو أب أو أم. obboleewwan abbaa faadhaanillee tokko tahan yookaa abbaa qofaan ka obboleewwan tahan yookaa haadha qofaanillee ka obboleewwan ta'anitti heerumuu hin qabdu. Obboleewwan ufiititti heerumuu qabdu jechuun talli takka obboleewwan ufii ka haadhaaf abbaa tokkorraa waliin dhalatanitti illee heerumuu qabdu.
ka abbaa tokkorraa waliin dhalatanitti illee heerumuu qabdu ka haadha tokko qofarraa waliin dhalatanitti illee heerumuu qabdu karaa sadiinuu. رابعا الففا أبناء الأخوات ilmaan obboleettiiwwan isiititti illee heerumuun qabdu. Ilmaan obboleettiin isii deettetti heerumuun qabdu. Tamaa jettuun ilmaan sun eegasii ta adaadaa jettuun mucaa adaadaa isiin jedhutti illee heerumuun qabdu. Adaadaa dhugaa jechuudha. ilmaan obboleetti isiititti heerumuun qabdu. خامسا شنفا أبناء الإخوة ilmaan obboleewwan isiititti illee heerumuun qabdu. Reef maal jenne arfaffaa irratti ilmaan obboleetti isiititti heerumuun qabdu jenne. Amma immoo ilmaan obboleessa isiititti heerumuun qabdu. Obboleessi dhiiraa reen beeytan. ilmaan obboleessa isiititti heerumuun qabdu. Jahaffaa al-a'maamu abbeerotatti heerumuun qabdu. Nama abbeeraa jettuun itti heerumuun qabdu. Abbeeraa kan jedhamu obboleessa eegasii abbaadhaa jechuudha. Obboleessa abbaa isiititti heerumuun qabdu. Akkasuma eegasii obboleessa akaakayyuu isiititti illee heerumuun qabdu. Obboleessa abbaa ofiititti illee heerumuun qabdu. Intalli takka obboleessa akaakayyuu isiititti illee heerumuun qabdu. Akkuma abbaa isiititti hin heerumne abbeeratti illee hin heerumtu. Akkuma akaakayyuutti hin heerumne obboleessa akaakayyuu isiititti illee hin heerumtu jechuudha. سابعا تربفان الأخوال السمان إسيتي هيرمون قبض السمان إسيتي هيرمون قبض نما السما جتون السما حقيقة يجو السما كان جدامو أبوليسا هذا يجو أبوليسا هذا وفيتي هيرمون قبض السما جتون كنين تربان كرا dhalootaatiin karaa waliin dhalachuutiin karaa firummaatiin ka haraam godhame jechuu shari'aa islaamaa keessatti. Kadhaalika torban akkanaallee karaa hoosisaatiin itti heerumuun haraama. Torban akka amma dubbatame karaa eessumaatiin. Innu karaa hoosisaatiin jechuu karaa eessumaatiin jechuun dogongora. Karaa hoosisaatiin nama torbaallee itti heerumuun qabdu. Meeqa karaa hoosisaa kun akkami? Hoosisa jechuun duraan dursee nama tokko dubartii takka dhiirri tokko yoo hodhe jechuun mucaan tokko dubartii ambaa takka yoo hodhe yeroo 5 quufee tolchee yoo hodhe osoo namni irraa rifachiisin umrii waggaa 2 gaditti yeroo 5 itti deddeebi'ee yoo hodhe 5 olillee haa ta'u tolchee quufee yoo hodhe dubartiin inni hodhe ta'an baasuun haadha isaa taati. Akkasuma eegasii ijoolleen inni waliin hodhe obboleeyyan taatiif abbaan manaa dubartii sanii abbaa hoosisaa ta'a. Warri sun eegasii firummaa qaba jechuudha. Mucaa warra san irraa hodhe kanatti firummaa qaba jechuudha. Kan of eeggannoo eegasii cimaa barbaachisaa inshaallahu ta'ala. Asumatti dhaabnee viidiyoo itti aanu keessatti akka hin dheeranne torban itti aanu kana waraabna. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.